Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baane cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanaatti kan nu ga'e qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan akka isaatti bakka jirtanitti maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa falmuurii keenyaadha yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa falmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa 3ffaa barachaa akka jiru ni yaadatama. Boqonnaa kanaan egaa guyyaa darbe kutaa 7ffaa ture kan baranne. Kutaa 7ffaatiin kitaabolee seenaa yookiin immoo kitaabolee oduu oolmaa kan jennu kan jalqabaaf kan lammaffaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Walumaa galatti kitaabolee seenaa jechuudhaan erga eegallee kitaaba Iyyaasuu, kitaaba Qondaaltotaa, itti aanee kitaaba Saamu'eel tokkoffaa lammaffaa, kitaaba Moototaa tokkoffaa lammaffaadhaa fi dheengadda immoo kan baranne kitaaba oduu oolmaa yookiin immoo seenaa baraa kan jennu tokkoffaadhaaf lammaffaa baranneerra. Egaan walumaa galatti kitaaboleen kun keessumattuu kitaaba Saamu'eel irraa kaasnee hanga kitaaba seenaa baraa kan xumuraatti kan ilaalle seenaa saboota Israa'el mootummaan isaaniif muudamuu irraa jalqabee hanga mootummaan isaanii dhaabbatutti kan jirudha guutummaatti kan isaan qabatanii. Kitaaba Saamu'eeliin jalqabnee kan ilaalle seenaa mootii jalqabaa kan ture seenaa Saa'ol ilaalleerra. Itti aansinee kan Daawit, Salomoon itti aanee immoo bara Roobi'aam bakka lamatti akka isaan qoodamanii kan Israa'eliidhaa fi Yihuudaa jedhamanii kitaabni moototaa kan lammaffaadhaa fi kitaabni seenaa baraa kun immoo keessumattiyyuu waa'ee mootota isaan kana lamaanii qabatee hanga booji'amuu gama lamaaniidhaan jirutti ture kan baranne jechuudha. Walumaa galatti seenaa isaanii hanga booji'amuu gara Baabiloon taasifame kan Yihuudaa jechuukooti. Hanga sanaattidha seenaawwan kun kan isaan qabatan jaatanii isaan kana guutummaatti baranneerraa jechuudha. Itti aanee seenaan isaanii kan dhufu Baabiloonitti Yihuudoonni akkam akka isaan turanidha. Bergit seenaan kun hin barreeffamne akka kanaatti hin barreeffamne akka seenaa warra booji'amuudhaan dura akka jirutti hin barreeffamne. Haa ta'uyyuu galuu malee akkam akka ture waan tokko dabalataan akkamitti akka isaan deebi'an dabalatee kitaabni Izraadhaaf Nehemiyaa kitaaba Aaster isaan kun sadan saboonni kun biyya sanaa deebi'anii gara kanaatti gara biyya isaaniitti deebi'anii akkamitti akka isaan cimanii dhaabbatan kan odeessanidha. Guyyaarraa garuu kutaa 8ffaadhaan kan barannu gidduu galchuudhaan yaa'u tartiiba kitaabni qulqulluu keenya nuuf kaa'eedhaan barachaa wanta jirruudhaaf kutaa 8ffaadhaan kitaaba Kufaaleedhaa fi kitaaba Heenok baranna. Isaan kun tartiiba kanaan kan dhufan osoo hin taane akka tartiiba seenaatti seenaa baraatti taanee kan dhufu kitaaba kamidha? Kitaaba Izraadhaa fi Nehemiyaa Aaster sadan isaanii wal qabatanii dhufuu jechuudha. Garuu tartiiba kitaaba qulqulluu keenya kaawwamee kitaaba seenaa baraatti yookiin immoo kitaaba oduu oolmaa kan jennu taanuudhaan kan dhufu kitaaba Kufaaleedhaa fi kitaaba Heenokidha. Tartiiba seenaadhaa osoo hin taane kun kan taa'e tartiiba kitaabni abbootiin kaa'anidha. Kanaafuu tartiiba sanaatiin barannaa tartiiba seenaatiin garuu akkuma dubbanne kan taane seenaa kan qabatee kan dhufu kitaaba Izraadhaa fi Nehemiyaa itti aanee kitaaba Aasteridha jenneerra. Isaan kan akka fedhaaf iyya Waaqayyootti kutaatti wanti ni baranna. Har'aaf garuu tartiiba kitaaba qulqullootaadhaan kitaaba Kufaaleedhaa fi kitaaba Heenok ni ilaallaa jechuudha. Kitaaboleen kun lamaan tartiiba seenaadhaan gaafa ilaalaman duradha. Saboonni Israa'el gara dachee Kana'aan osoo isaan hin dhufinidha. Tiyyuu inni jalqabaa kitaabni Kufaalee saboonni gammoojjii Siinaa keessa hojjetanii kan barreeffamedha. Kitaabni Heenok immoo kan akka Abrahaam fa'aa dursee kan barreeffamedha. Addaamirraa dhaloota 7ffaadhaan kan ture. Heenok kitaaba jalqabaadha kitaabni Heenok. Garuu tartiiba kitaaba qulqulluudhaan kaa'ameedhaan kitaabni jalqabaa Heenok haa ta'u malee kitaabni qulqulluun
tartiiba seera uumamaatiin wanta kaa'eedhaaf kitaabni jalqabaa seera uumamaa ta'ee taa'e malee dursummaadhaan miti. Yeroo dursee barreeffamuudhaan miti jechuudha. Kanaafuu kallattiimaan guyyaarraa gara kitaaba kufaaleedhaaf kitaaba Heenoktti dabarra. Kitaabni kufaalee hiikkaan isaa kallattiimaan gaafa ilaallu kufaalee jechuun adda qoqqoodamuu yookiin immoo hiramuu jechuudha. Hiramuu jechuudha. Kun kitaabolee jalqabaa seenaawwan ta'an keessumattuu waa'ee uumamaa irratti bal'inaan qoqqoodee wanta kaa'uudhaaf haala kanaatiin moggaamee kaa'ameera. Kitaabni kufaalee guyyaa uumamni uumamuu jalqaburraatu eegalee hanga saboonni Israa'el biyya Gibxiitii ba'anitti kan jiru kan seenessudha. Barreessaan kitaaba kanaa hangafa raajii kan ture Museedha. Museen kitaabolee 6 akka barreesse barumsa keenya kutaawwan darbaniin baranneerra. Kitaaba seeraa kanneen jennu seera uumamaa, seera ba'uu, seera lewwotaa, seera lakkoomsaadhaa fi seera keessa deebii isaan kana 5 dabalatee kitaaba kufaalee kitaaba 6 Museen barreesseera. Kitaabni kufaalee kun seera uumamaa babal'inaan kan ibsudha keessumattiyyuu irra deebiidhaan jechuudha. Seera uumamaa irratti mataa isaanii kanneen ta'an kaawwamaniiru. Kitaabni kufaalee garuu isaan kana sirriitti bal'isee keessumattuu dhimma uumamaatti jechaadha. Bal'isee gaaffiiwwan tokko tokko kanneen kaa'inaaf deebii deebisa. Haala ibsaa ta'een Museen ofumasaa kan barreessedha. Lekka akkuma seera keessa deebiitti akkuma ilaalle jechaadha. Seera keessa deebii jechuun wanta haaraan qabu. Garuu kanneenuma dura raawwatan sana bifa lallabaadhaan seera lewwotaa, seera lakkoomsaa keessaa akka seera ba'uu keessaas immoo sassaabuudhaan walitti qabee kan ibsudha. Kitaabni kufaalee akkuma kanaati. Qabiyyeen isaa bal'inaan waa'ee uumamtootaati. Abbootii warreen duraa ni kaasa. Akkasumas immoo Israa'eloonni Gibxi keessaa ba'uu isaaniis immoo kaasee ni xumurachuudha. Walumaa galatti kitaabni kun boqonnaa meeqa qaba? Boqonnaa 34dha kan inni qabu. Boqonnaawwan kun qo'annaadhaaf akka mijatutti bakka 4tti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqaba boqonnaa tokkoffaa qofaa isaatti yoo ilaalle Museen Waaqayyoodhaan wal arguusaa. Museen egaa seenaa isaa akkuma beeknu dursee mana Fara'oontti kan guddatedha. Sana booda humna isaadhaan saboota Israa'el bilisa baasuudhaaf yaaleera. Garuu isaaf hin tasaakkoofne, isaaf hin milkoofne. Ittiiyyuu maal ta'e bilisa baasaa ture ofisaayyuu garba ta'uudhaan baqatee jechaadha. Baqataa ta'uudhaan gara Miidiyaamitti deeme. Erga sanaa boodadha umuriin kun kan ta'e waggaa 40ffaa isaattidha. Booda garuu waggaa 40 booda ammas umuriin isaa waggaa 80ffaa dulluma keessa jechuudha. Waaqayyo filachuudhaan beeqotqaatoo bakka mukittiin achi keessaatu ibiddi osoo boba'u muka jiidhaa sana keessaa jechuudha. Kan hin gubiin hafe sana bakka sanatti waaqayyo mul'atee fi akka inni saboota sana bilisa baasu itti hime jechuudha. Kana booda gara kanaa deebi'uudhaan gara Gibxitti deebi'ee saboota kana qabatee baheera jechuudha. Boqonnaa 2 kaasnee 7 immoo seenaa abbootii Addaamirraa kaasuudhaan hanga Abrahaamitti jedhanii kan seenessudha. Isaan kun egaa seera uumamaa boqonnaa 5 yommuu dubbisnu abbootii ni arganna. Abbootiin Addaamirraa kaasuudhaan karaa Seet lakkaa'a. Seetirraa kaasuudhaan gara Haanoositti darbeetu abbootiiwwan hanga Abrahaamitti kanneen jiran abbootiiwwan 10, abbootiiwwan 20 ni lakkaa'amu hanga Noohitti kan jiru 10 isa booda 10 20 ta'u jechuudha. Isaan kana ni lakkaa'a. Boqonnaa 8 kaasee hanga 32tti kan jiru immoo seenaa Yaaqoobii fi ijoollee isaadha. Yaaqoob jechuun ilma Yisihaaqidha. Yisihaaq immoo ilma Abrahaamidha. Yaaqoob kun boodas Israa'el kan jedhame sumadha. Innaa ijoolleen isaa Negeda Israa'el kanneen jedhamanidha. Yookiin immoo gosoota Israa'el kanneen jedhaman guyyaarraa gosa Yihuudaa kan jennu, gosa Daan, gosa Niftaalem, gosa Simi'oon, gosa Roobeel kan jennu isaan kun ijoollee isaadha. Innaa ijoolleewwan 12 haadha 4 dhalatan sana isaan ni kaasa. Inni kun seera uumaattis ni jira. Ittaanee kan jiru boqonnaa 33 kaasee hanga 34tti ka'umsa Musee akkasumas immoo injifannoo inni Gibxi irratti raawwates ni kaasa jechuudha. Kanumaan Gibxi keessaa ba'uu isaanii hanga kanaatti kitaabni kun seenessuudhaan ni xumura jechuudha. Kitaabni salgaffaa kitaaba Heenokidha. Kitaabolee seenaadhaaf amma ammaatti barachaa kan jiru kitaaba sagaleffaadha kitaabni Heenok. Heenok jechuun maqaan isaa haaromfamuu jechuudha. Haaromfamuudha. Innis ilma Yaaredidha. Addaamirraa dhaloota torbaffaarratti kan argamudha. Seera uumamaa boqonnaa 5 irratti ilaaltan Addaamirraa lakkaa gaafa torbaffaarra dhufnu Heenok ni arganna. Abbootii tarreeffaman keessaatu
Abbootiin kurnan tarreeffamanii kurnan keessa torbaffaan Heenokidha. Osoo hin du'in gara biyya jiraataatti kan ulfatamedha. Heenok deemsa isaa Waaqayyo wajjin waan taasiseedhaaf umurii isaa waggaa 365 irratti erga Maatusaalaatiin erga dhalchee booda jechuudha. Jireenya isaa namarraa adda baasee Waaqayyo qofaa qulqulleesseedhaan jiraachaa turuudhaan Waaqayyo maal taasiseera? Gara biyya jiraatotaatti fudhateera jechuudha. Seera uumamaa yeroo barannu addunyaawwan lafaa 5 akka jiran baranneerra. Isaan keessaa tokko maal jedhamti? Biyya jiraattotaadha. Kan biraan gannatadha. Gannanni bakka namoonni fooniif lubbuun isaanii erga dabee booda qajeelonni galanidha. Biyya jiraatotaa kan jennu kun immoo warreen lubbuudhaaf fooniin addan bahin bakka isaan galanidha. Kan akka Heenok amma kaasaa kan jirru Eeliyaas yeroo daballee kaasneerra. Dabalataanii kan akka qulqulcha Yohaannis abbaa wangeelaa fi abbootii keenya warreen kaan bakka isaan galan jechuudha. Gara sanatti kan uffatamedha Heenok jechuudha. Kitaabni Heenok akka seenaan kaa'utti addunyaan Addaam ergaa cubbuu raawwatee booda naannoo waggaa 1500 irratti yookiin immoo bara addunyaadhaan gaafa lakkoofnu bara kakuu moofaadhaan gaafa lakkoofnu bara 414 irratti Heenokiin kan barreeffamedha. Kitaabni kun kitaaba jalqabaati jechuudha. Umurii amma kanaa qabaachuu isaatiin kitaaba jalqabaati. Qabiyyeen isaa waa'ee gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos bifa raajiidhaan dursee kan kaa'amedha. Waa'ee qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, waa'ee qulqulloota abbootiidhaaf harmoolii, akkasumas immoo waa'ee cubbamootaa adda addummaa isaanii, cubbamoota maaltu akka isaan eeggatu, qajeeltotas immoo maaltu akka isaan eeggatu, akkasumas immoo gara akka namoonni guyyaarraa gara filosoofii jechuudha yookiin immoo qorannoo adda addaa kan geessan waa'ee aduudhaaf ji'aasaa, seenaa bara Nohee raawwatanii kanneen kana fakkaatan kitaabni kun ni ibsaa jechuudha. Boqonnaa 42 qaba. Mee bakka fuutti qoonnaa ilaallu. Kan jalqabaa boqonnaa tokko kaasnee 20 waa'ee qulqulloota ergamoota Waaqayyoodhaaf waa'ee gooftaa keenyaati. Qulqulloonni ergamoonni Waaqayyoo qoqqoodama isaanii cimmirnii kaa'a. Maqaa isaanii waamuudhaan kitaabni kun ni tarreessa. Kitaaba raajiidha. Boqonnaa 21 kaasnee 26tti gaafa ilaallu immoo waa'ee aduu akkasumas ji'a yookiin addeessaa urjiiwwan ji'oota waggaadhaan kan naanna'aa dhufan kana kan ibsudha. Yaa kitaabni kun kitaaba jalqabaati. Ogummaa guddaadha kan Heenookiif ibsame. Guyyaarraa mirmiree yookiin immoo qorannoo jedhamuudhaan isaan kanatti kanneen raawwataman arkooloojistii kanneen jedhaman dursanii kitaaba kanaan kanneen beekamanidha. Waa'ee guyyaa, waa'ee ji'aa, waa'ee bara tartiibaan sirriitti kitaabni kun tarreessa lafa naqeedha jechuudha. Innaa asirratti ni arganna. Boqonnaa 27 kaasnee hanga 35tti immoo raajii Israa'elootaaf dubbatame barreeffameera. Kan xumuraa kutaan isaa immoo 36 kaasee hanga 42tti kan jiru waa'ee qulqullootaaf cubbamtootaa akkasumas gatiidhaa fi iddoo isaaniif qophaa'e qulqulloonni qulqullummaadhaan nyaatan maal akka isaan gatanii warreen cubbamtoonnis immoo booda deebii isaanii yookiin immoo hojii isaanii kanaadhaaf maal argatu kan jedhu kana kitaabni kun kennamee barreeffameera jechuudha. Heenok haala kanaatiin boqonnaa 42 kan qabu kitaaba jalqabaaf kan barreessedha jechuudha. Barachaa kan jiru kana tartiiba seenaan osoo hin taane inni kun dursee kitaabni kamiyyuu osoo hin barreeffamiin kan barreeffamedha. Akkuma baranne taanee kan barreeffame kitaaba Iyyoobidha. Isaan kun lamaan kitaabolee duroo haa ta'an malee garuu keessa galanii jiru. Tartiibni kitaabni kaawwame seerna uumamaatiinidha. Seera uumamaa kan jedhu jalqaba Waaqayyoo lafaaf samii uume kan jedhu tartiiba kaa'uudhaaf jecha abboonni kitaaba sana jalqaba kaa'aniiru malee kitaabni Heenok umuriidhaan kitaaba hundumaa oliyyuu kan ta'edha. Umurii waggoota kitaaba amma seera uumamaa fi seerota Musee kanneen jennu kana shanan seera oriitii jechuu kooti. Isaanii yoo xiqqaate waggaa 2500 ni dursa barreeffamuudhaan jechuudha. Innaa adda addummaa kana kan qabaatu ta'e garuu as gidduutti kan barachaa jiru tartiiba taa'ee jiruutiidha jennee jalqaba akkuma dubbannedha jechuudha. Taanee kurneffaatti kanneen dhufan kitaabolee seenaa keessaa kan jiran kitaabnonni lama akka tokkotti kan lakkaa'aman tokko immoo kan biraati. Kitaaba Izraadhaaf Nehimiyaa kan biraan kitaaba Asteridha. Tartiiba seenaadhaan kan dhufan isaan kan tartiiba jalqabaa kan dhaabbachiisne kutaa torbaffaadhaan waa'ee seenaa baraa saboonni Israa'el gara sanatti booji'amuu isaaniidhaan akkuma dhaabbachiisne kaasne kan dhufu kitaaba Izraaf Nehimiyaa kan jedhu kana kitaabni kun kitaaba tokkodha. Maqaa kanaan garuu maaliif moggaa'ee kan jedhu booda kutaa itti aanuun kutaa 9ffaadhaan
itti deebina jechuudha. Har'aaf asumatti nu haa ga'u. Kan nu barsiise abbaa sagabichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa itti aanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.